Dr. Baaruu Gammachuu gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa. Atis galatoome adde jaallannee sagantaa kana irratti qooda fudhachuudhaaf kan naaf ferte. Waa'ee kaansarii dubbanna har'a. Isin waa'ee kaansarii qorannaa adda addaa gaggeessitaniittu kaansariin maali? Kaansariin yoo akaakuunsaa yoo lakkoofne 100 oli. Seeliin kuni kana fakkaata yeroo siilanii naannoo isaa saayitoopilaazmii kan naanna'ee jiru seel membreen jedhamu qaba. Gidduu seelii immoo nuukilees kan jedhamutu jira. Nuukileesii keessa gaatii DNAtu jira. DNA kanarraa jiiniitu jira. Seeliin nagaanii kanammoo kan hojjechiisu jiinii isa seelii babaay'isuudha. Kun egaati seelii isa dhukkuba hin qabne irratti. Amma dhukkubi yeroo seelii qabu inni dhukkubsate kuni seera isa amma jenne kuni isa seelii inni fayyaani eegu seeraaf heera isa ittiin bule sanati inni kaansariin dhukkubse seeliin kuni seera sanatti hin abboomamu. Kun jechuun maaliidha? Akka barbaachisetti wal horee yeroo barbaachise dhaabatee yeroo barbaachise du'ee yeroo barbaachise immoo inni haaraan inni dhalatu kun hundinuu hin fashalaa jechaadha. Amma yeroo seeraaf heera kanatti buluu didu dhukkubatu dhufa, gaaga'amatu dhufa. Gaaga'ami kuni amma kaansarii ta'a. Wama haguuggaa tokko waan akka of dhossee haguuggateetu ofiisaa iyyuu buluu dhiisuu utuu hin ta'in akka seelii isa fayyaa ta'eetu dhiyaata. Hin gowwoomsaa jechaadha. Immunity nama. Tole, kan biraayi kaansariin yeroo nama qabu gara boodaatti immoo jabaataa deema. Attamitti deema? Kaansariin kuni kan inni itti dhufu karaa lamaan namatti dhufa. Karaa tokko yeroo jiiniin inni haasofne kuni inni akka seeliin baay'atu akka seeliin guddatu godhee yeroo immoo barbaachisu immoo dhaabee yeroo barbaachisu immoo kana hundumaa hojjetee jiiniin suni yeroo jijjiiramuudha. Kan kaansariin dhufu. Maaliif inni isa ajaju inni hooggana irraa fudhatu hooggansiisaan suni hojii isaa hin hojjechuu hin dandeenye jijjiirameera jechuudha. Kun tokko kaansariin kan dhufu. Lammata immoo kaansariin hin dhaalama. Warrarraatii ijoolleetti darba. Jeneetikiidha jechaadha. Jiinii sanatu hubamaa jechaadha. Jiinii sana immoo kan hubu fakkeenyaaf aduu keessa kan jiru UV light, ultraviolet ray kan jedhamutu jira. Inni yeroo jiinii sana ba'u hin cabsa. Tokko kan. Lammata immoo keemikaalsiin tokko tokko DNA sequencii sana, gene sequencii sana caccabsa. Kun lamaanii jijjiirama jiinii isa ba'eessa ture sana. Isa seelota baay'isu, guddisu sanati akka hojii isaanii hin hojjenne gochuu qofaa utuu hin ta'ini jiiniin suni akka kaansarii fiduyyuu godha. Kun egaati jiinirraa isa dhufu tokkotti. Inni lammataa hin hirmaatama warrarraatii, hin dhaalama warrarraatiidha. Gosti kaansarii kun meeqa? Akaakuun kaansarii iddoo sadiitti hirama. Tokko maqaan isaanii
proto-oncogene jedhamu. Proto-oncogene yeroo oncogeniitti geeddaramu jijjiiramu gosa tokko yookiis akaakuu tokko. Inni lammataa immoo tumor suppressor gene kan jedhamutu gruupii tokko jira. Innis immoo tumor suppressor gene kuni durii seelonni kun akka baay'atanii fi akka guddatan kan godhuudha. Amma garuu yeroo jijjiiramu tumoriin akka yookiin kaansariin akka dhalatu godha. Sadaffaa irratti jijjiirama jiinii warra DNA hodhan yeroo DNA'n caccabu irra deemanii kan hodhantu jira. Yeroo isaan hojii isaanii hojjechuu dadhaban innidha. So karaa sadii jechaadha. Proto-oncogene, tumor suppressor gene, DNA repair genes warra jedhamanii yeroo isaan jijjiiramanidha. Egaa namni tokko kaansariin qabamuusaa akkamitti bara? Imaging tests kan jedhamu jiru yaalii imaging fotograafii fuudhanii meeshaa adda addaanii waa'ee kaansarii kana ilaaluudha. CAT scan, MRI, magnetic resonance, nuclear scan, bone scan, PET scan, ultraviolet or ultrasound, X-rays, test chemistry adda addaa kan godhamu. Kaansarii sanas immoo yoo qaqqabamuu hin danda'ame dhaqanii waan tokkoon marfeessa ta'u yookiin haaduudhaan bocoqanii fuudhanii qonxoranii fuudhanii laaboraatooriitti erganii maayikirooskooppii keessatti bifi kaansarii ta'uusaa mirkaneessu. Namni kaansarii qabaachuun isaa barame tokko wallaansi taasifamuuf kan akkamiiti? So surgery'n tokko radiationiin immoo X-ray radiation gara biraadha. Chemotherapy therapy qorichas immoo wallaanu. Hormonal therapy kan jedhamu immoo jira. Hormoonii dhumaanii hin wallaanu marfeedhaanis kiniinadhaanis ta'u. Ittaanee immoo immunotherapy kan jedhamutu jira. Kaansarii tokko tokkoof immoo stem cell transplantation therapy kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf stem cell therapy kun kan inni fayyadamu kaansarii dhiigarratti. Kana kan hundumaa fi kan fakkaatan godhu ergi godhanii immoo follow up godhu duukaa bu'u doktoroonni. Haa ta'uyyuu malee asirratti kan jala muruu barbaadu kaansariin akka dhukkubaatti hin fayyamu. Ogeeyyiin fayyaa kan isaan godhanii wallaansi kuni hamma danda'ametti lubbuu dhukkubsataa kanaa akka dheeressuufidha. Kun tokko. Lammata immoo kaansariin kuni akka inni baay'ee hin facaane gochuudhaaf yaalu kan immoo kan isaan godhanii qoricha adda addaa baay'ina isaa kana kan irratti dhiibbaa godhu qoricha tokko tokko kennu. Egaa kaansariin hin faca'aa akka tuumeriitti dhalata kaansariin tokko tokko. Kana booddee ergi tuumeriin iddoo tokkotti dhalate booddee irraa fottoqee dhiigaan akkuma lolaan waan tokko tokko diddi qabaatee deemu iddoo tokkotti geessee qaama tokkotti biqila. Egaa namni kaansarii qabaachuusaa beeku wal'aansas yoo argate haamileensaa yookaan wanti itti dhageessisu adda. Baay'ee sanaan itti himuu dandeessu? Gadda baay'eetu itti dhaga'ama warra wal'aanamaa jiran kana. Takka takka hin bir'atu, takka takka immoo hin gaabbu, tokko tokko immoo emotionally ta'u waa'ee dafanii hin boo'u, boo'aniis immoo yeroo dheeraadhaaf ba'u,
qofummaa jaallatu nama wajjin wal makanii akka durii yeroo fayyaa turanii taphatanii jiraachuu hin barbaadanii hin yaadda'u waanuma jireenyi isaanii akka faayidaa hin qabneetti of ilaalu garaa kutatu waan akkasii kana tu isaan tuqaa tokko tokko immoo darbaniiyyuu ofiidhuma isaanii miidhuudhaa fi kan yaalanii darbanii hin jiraatu. Maal gorsuurree mee gara xumura marii keenyaatti finnaa ogeessonni akkasii maal gorsu warra dhukkubsatan? Yaada isaanii kana akka dhiisanii hamma danda'anitti gara fuulduraattis immoo jireenya isaanii akka gammadanii gaddaan utuu hin ta'in gammachuudhaan akka fudhatanii ofii isaanii natu balleessee dhukkuba koo kana jedhanii ofii isaanii akka ofii hin adamne akka godhanii isaan gorsuu gara kaan immoo uuma tokko deemanii akka bashannananii yoo danda'anis immoo nan isaanii kana ispoortiin isa ta'u hojii adda addaanii akka hojjetanii ofii isaaniitti gara fayyummaa isaaniitti gara waan duraan akka hojjetanii turanitti akka deebi'anii akka isaan yaalanii isaan gorsu. Dr. Baharuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomii jaallanne carraa kana naa kennuu kee fi